Kuno Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed roobii darbe adda waraanaa humnoonni mootummaa riphxee loltoota naannoo Tigraay waliin wal waraanaa jiranitti makamuun gabaafamutti taanse United Statesiin kan durfamu tattaaffiin sadarkaa addunyaa waamichi furmaata dippiloomaasummaa akka argamuuf walitti bu'iinsi sun hatattamaan akka dhaabatu gaafatee jira. Wal waraansa sanaan namoonni kumaan lakkaa'aman yoo du'an kanneen kurna kumaan lakkaa'aman immoo haala beela fakkaatu keessa seenanii jiru. Mootummoonni biyyooti alaa sababa wal waraansicha maataa adeeme riphxee loltoonni Tigraay gara Finfinneetti sossa'uu malu jedhuun lammiiwwan isaanii gamasee akka ba'an itti manii jiran. Opereetarii raadiyoo raayyaa waraanaa duraaniif gara sadarkaa leetanaant koloneelitti ka guddatan Abiy eessa akka jiran ifaa miti. Sabaa himaan mootummaa suuraa adda waraanaa kamirra jiraachuu isaanii ibsu hin maxxansine aangawoonnis eessa akka jiran ibsa bal'aa akka kennan gaafatamanii deebiin kennine. Ministiriin dhimma alaa United States kaleessa galgala ibsa kenneen wal waraansa Itoophiyaa keessaa furmaanni waraanaan miti jechuun akeekkachiisee jira. Humnooti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa riphxee loltoota gidduutti waraanni geggeeffamaa jiru gara Finfinneetti siqaa jira jechuudhaan United States, Faransaay fi Jarmaniin lammiiwwan isaanii Itoophiyaa keessaa akka ba'an kanneen yaadachiisan biyyooti kabirootti dabalamanii jiraachuun gabaasameera. Tokkummaan mootummootaa gamasaan miseensonni maatii hojjettoota isaa Itoophiyaa keessa jiran haala isaan gamasii itti ba'an balalii mijeessuu fi isaa ifa taasisee jira. Gama biraan pirezidaantonni biyyoota hollaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa dhukaasa dhaabiinsa yeroo hatattamaa akka tolfamu kanneen gaafatanitti dabalamaniiru. Haalli nageenya Itoophiyaa akkuma hammaataa adeemeen waan ta'uuf jiru laalchisee yaaddoon jirulee dabalaa adeemuu gabaasaaleen ibsaa jiran. Haalli nageenya yoo hammaate humnoonni addaa Ameerikaa lammiiwwan biyya isaaniif hojjettoota embasiif eegumsa akka godhan qophaa'uu isaanii CNN gabaasee jira. Gama biraan United Statesitti jila addaa gaanfa Afrikaa kataan Jeffrey Feltman kaleessa tuuta oduuf ibsa kennanii qaamni martinuu waliigaltee lola dhaabinsaarra akka ga'aniif tattaaffiin godhamu fooyya'ina argamsiiseera jedhan. Feltman walitti bu'iinsa waraanaa sabatiinsaaf tokkummaa Itoophiyaa balaarra akka hin buufne yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa keessatti kan argamu mana barnootaa tokko cinatti boombiin dho'e yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kanneen biroo 17 madeessuun gabaafamee jira. Kan gareen Al-Shabaab itti gaafatama haleellaa sanaa fudhate kan dhaga'ame haleellaa kabroon guyyoota dura gaazexeessaa Somaaliyaa beekamaa tokko erga ajjeeseen booda ibsi Al-Shabaabiin kenname akka jedhutti haleellaan kamisaa har'aa ganam yeroo namoonni hedduminaan daandii irratti argaman raawwatame kun konkolaataa waraanaa irratti kan xiyyaafate ture. Somaaliyaan hongee biyyattii miidhaa jiru kan uummata miliyoona 2 hanqina nyaataaf bishaaniif saaxileef jecha labsii gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa labsitee jirti. Kalabsii kana labsuun deebii hatattamaa akka jiraatu gaafatan muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohammad Hussein Roobleeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjiniin tura. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n kallattiin amma biyyi Itoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef mootummaan ceehumsaa kan ji'oottan 18f turu dhaabbatee mariin taasifamuu qabaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa ceehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdii itti dhiyaadha. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Sadaasa 15 bara 2014tti ibsa baaseen Itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaa furmaata jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa ceehumsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru. Yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaa waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun mataansaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa mootummaa yeroo tokkoo fi kennuutu irra jira. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ka'anii wal bira taa'anii abalu jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a 3 amma ji'a 6tti hojiirra akka turuu fi isaan booda mootummaa ceehumsaa hundeessee chaartarii biyyi kun itti
ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannoo yeroo jedhamu immoo akka isa filannoo kanaan dura sossobbaa utuu hin ta'in kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatanii amananii fudhatan immoo yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nuu fudhataniitu dhimma kanaa sirriitti itti adeemnee hojiirra oolchuutu irra jira. Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufee dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Hojiitti hiikuudhaaf qophiitti jira kan jedhan deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan ce'umsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhan. Mootummaan ce'umsaa hundaa'uu akkasumas immoo mariinaa taasifamuu waan kana jechaa ture yeroo dhiyoodhaatti immoo mootummaan ce'umsaa hundaa'uu hin jiru isaan tun ceene malee uummanni ce'ee jira. Uummanni mootummaa isaaf ta'u filatee jira. Filannootti hirmaataa gaafa jedhaman hirmaachuu hin danda'anii garuu mootummaa ce'umsaa keessa hulluuqanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan ce'umsaa uumamu hin jiru. Mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'een hundaa'ee jira. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Gamasaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatameedha jedhee akka hin fudhanne ibseera. Nuyi keessatti hirmachuudhaaf hin dandeenye dhiibbaan nurra ga'ee miseensoti keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirreen siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa bahuu dandeenyeerra. Filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimokiraataa ture matatu waliigalee filatee kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyuun filannoo dimokiraatawaati gaggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin fudhannus. Lammaffaa filannoon dimokiraatawaan haqa qabeessi gaggeeffameera erga jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e. Kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenyeef. Deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa Koongireesii Federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebii kennaniin. Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaati ka uummanni keenya halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkanii aduu fi roobootoon jedhin baay'ee lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa ta'een beeknanii nu filatee warri kun gaafa wayyaaniin filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi hirmaatu gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaan gaggeeffame humnaan jedhu. Kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waan barbaachisuu miti. Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waldhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu Koongireesiin Federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergaman irraa amantaa akka hin qabne ibseera. Jaarsummaan sun mataansaa ammam haqa qabeessa amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan. Gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo horii isaanii baasanii ofuma isaaniitti dhiyaatanii rasaasa bitu namni akka wal ajjeesu godhu. Kun baay'ee rakkisaadhaan jaarsummaan giddugaleessummaa barbaadaan kallattii adda addaadhaan ilaaluu barbaachisa. Kallattii adda addaadhaan ilaalameera. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa keessaa immoo inni dursu isa kam yoo jedhame rakkoo aangoo qabachuudha, taayitaa qabachuudha. Yaada siyaasaa kana immoo mareedhaan malee qawwee walitti dhukaasanii miti. Biyyi jaarsummaadhaan hin hoogganamtu kan jiran obbo Kabbadeen haala ture yeroo ibsan. Namoonni bebbeekamoon namni abbootiin amantaa hin hafne hooggansi siyaasaa addatti hooggansi siyaasaa hin hafne koottaa biyya waliin bulchinaa koottaa waraana nu barbaachisu karaa jedhu mootummaan obsa guddaadhaan kan isaan kadhachaa ture. Fedhii nageenyaaf qabnuu fi mootummaan nageenyaaf qaburraa ka'eeti malee jaarsummaadhaan miti biyyi kan bultu jaarsan osoo hin taane heeraa fi seeraan bulti biyyi sanarra kan darbee deemee wayyaanidha garuu haa ta'u malee waan hin taasifamne hundi taasifame waan ta'uu hin malle hundi ta'ee warri kun weerara bananii raayyaa biyyaa naannoo kaaba Itoophiyaa ture ajajaa kaabaa rukutanii kana mootummaan dirqamee waan itti galeedha waan ta'eef waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhee waraana barbaadee waraana itti galeetti jaarsummaa ulaagaan guunne jechuun sirrii miti. Itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera. Ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jiran.
waraanni gara kaabaa duwwaa miti kan gaggeeffamaa jiru. Karaa lixaa waraanni jira. Karaa kibba bahaas waraanni jira.